har'as keessummaa adda ta'e qabannee istuudiyoo keenyatti isiniif argamneerra. Baranan dhaladhe sana keessa hiriyoota kiyya faana hiriyoota koo faana bakka baay'ee miilaan haga sa'aatii 4 haga sa'aatii 5 haga sa'aatii 6 deemaa turre tajaajilaaf jechaadha. Gaafa jireenya manoksummaa kanatti dhuftanii akkamittiin dhuftan akkamittiin murtee kana murteessitan seenaa ta'e seenaa abboota jireenya kana jiraatanii dhageessaniitu moo kitaaba ta'e dubbistaniitu moo qormaan hin dhabamu qormaan immoo jira qormaan hin jiraanne taanaan amantaan keenyaatu hin beekamu jechaadha. Gidduutti too daandii deemaa jirru daandii gidduutti hattuun nutti dhufee jira. Soomni kiristaanotaaf maali? Kiristaanonni akkamitti soomuu qabu? Yeroo biraa fi yeroo soomaa adda moo? Bulchiinsi mana kiristaanaa garuu amma yeroo ammaa kanatti gahee irraa eegamu akka eegamuu fi qixa barbaadamuun bahameera. Yoo hin bahamne ta'e akkamittiin sirreessuu dandeenya hoo? Keessattuu abbootiin hayyoonni maal jedhu wanta saditu danqaa nutti fidee jedhanii kaa'anii jiru. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Jaallatamtoota fi kabajamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan daawwattan hundumti keessanuu lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo dachaa ta'ee isiniif yaa baay'atu. Kuni qophii keenya utubaa yeroo kiristaanotaati. Qophii kanaanis torbeewwan darban obboloota biroo wajjiniin turuun ni yaadatama. Har'a ani Daaqoon Fiqaaduu waliitiin turtii taasisnaa akkuma yeroo darbee keessummaa addaa qabannee istuudiyoo keenyatti isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'a mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti biyya Lallaba Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti bulchaa mana kiristaanaa Tulluu Araaraa Qulqulleetti Sillaasee Sulultaa kan ta'an abbaa keenya ergamaa nageenyaa Qomoos Abbaa Gabramadiin Hiroota Amlaak ta'uu abbaa keenya waamicha keenya kabajanii nu barsiisuudhaaf nu gorsuudhaaf gara miidiyaa keenyatti baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Baga nagaan nu eegna. Tole. Tajaajila mana kiristaanaa keessatti jalqaba waamamuutu dursaa nu sachumarraa eegalla. Gaafa gara mana amantaatti tajaajilaaf dhuftanii akkamittiin gara tajaajilaatti dhuftan yoom immoo dhuftanii haala akkamii keessa dabartaniiti. Keessumattuu tajaajila manoksummaa wajjiniin wal qabatee qabxii keenya ittaanu keessatti sirriitti seenaa keessanii wal qabatee waa hedduu kaasuu dandeenya waa hedduus immoo hin kaasnaa. Ammatti garuu akkamittiin akka gara tajaajilaatti dhuftan tajaajilatti immoo yoo dhuftan maal keessa teessaniitu haala kam keessa dabartaniitu iddoo kamitti immoo biyya kamitti tajaajila eegaltan waan jedhu kanamee haala kanaan nuuf kaasa. Tole maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko duraan dursee asitti argamuu kiyyaaf waamicha naa gootaniif galata guddaa qabdu. Waaqayyoon isinaa eegu isinaa gargaaru. Egaa tajaajilaan wal qabatee haala kamiitiin tajaajila eegaltanii akkamitti eegaluu dandeessanii kan jedhu gaafiin naa ka'ee jira. Akkuma beekamu tajaajila kan hin jalqabe gana daa'imummaatiin kan hin jalqabe immoo baadiyyaa keessatti maatii qotee bulaarraayyuu kan hin argame Walisoo irraati kiiloomeetira 30 akkas fagaata Dirree Qilxuu jedhama bakka itti dhaladhe. Maatiin kiyya akkuma isinitti himuuf kaase maatii qotee bulaati. Hagamuu waa'ee amantaa hin beekan garuu mana kiristaanaan deemu. Akkuma beekamu maatiin keenya baadiyyaa irratti yeroo baay'ee yeroo ayyaanaa yeroo cuuphaa yeroo waamicha adda addaa manni kiristaanaa waamtu yeroo sana malee gadi fageenyaatiin waa'ee amantaa bal'isanii hin beekan jechaadha. Egaa achitti Dirree Qilxuu bakka jedhamu sanatti kan hin dhaladhe barataa dilbataa ta'uudhaan tajaajila eegale jechaadha. Akka eeyyama gooftaa gadaamonni adda addaa kawaalaan adda addaa jiru. Baranan dhaladhe sana keessa hiriyoota kiyya faana hiriyoota koo faana bakka baay'ee miilaan haga sa'aatii 4 haga sa'aatii 5 haga sa'aatii 6 deemaa turre tajaajilaaf jechaadha. Egaa luboota kawaalaa keessa monokosoota jiran yookaan monokosaayota jiran ilaaluudhaan jaalalli isaanii narra bule jechaadha.
kanaaf akka eeyyama gooftaa daa'immaatiin yoo mana dilbataa barataa dilbataa ta'ee tajaajilaa silan ture Madaana Lamiidha manni kiristaanaa keenya bara 1998 dirree qilxuu bakka jedhamtu akkan ittiin dhaladhe ka'uudhaan kawaalaa deeme jechaadha. Kallattumaan karamin deeme kara Amboo Leencaa Giyoorgis kan jedhamu jira. Achi hoggaan deemu achis bakkis mijataa silan taane abbootiiwwan adda addaa argadhe jechaadha. Abbootii sana argannaan isaan gorsa adda addaa naa laatan. Kanaaf kallattumaan yeroo kootoon gubiin kara Walloo Dabra Zamadaa bakka jedhamtu tokkotu jira. Achi deeme jechaadha. Dabra Zamadaa yookaan Dabra Zamadoo jedhamti. Bakkichi kawaalaa cimaati, kawaalaa beekamaati. Keessattuu Wangeelaawii Luqaas fakkii haadha keenya dubaroo Maariyaam kan kaase achitti argamti. Akka taabotaatti baatanii kan baasan jechaadha. Achi egaa waggaa 2 wayin ture barachuudhaan, ardiitii ta'uudhaan, abbootii tajaajiluudhaan achi ture. Bara 2001 naannawaa sana kawaalaa naannawaa sana jiran aatti bgatsee jedhee kan hin jalqabe achitti jechaadha. Dabra Zamadaatti jechaadha. Achiitiin bara 2001 kallattumaan immoo karamin dhagahee Mannaagashaa Maaramii fi Eegduu Laalaa Madaana Lamiin jira. Gaara gubbaa Eegduu Laalaa irra Madaana Lamiitu jira. Jala immoo Maaramiitu jira. Kallattumaan achi deeme jechaadha. Achis Abbaa Habtee kan jedhaman abbootii jalaa barachuudhaan bara 2003 duqunnaa fudhee achiitiin barumsa tuman baradhu immoo bara 2005 immoo Dabra Libaanos kawaalaa Dabra Libaanos deemuudhaan mankusinnaa kiyya fudhadheen kallattumaan eessatti deebi'ee Mannaagashaatti deebi'ee jechaadha. Achiitiin Abbaa Ephifaaniyoos eebbisaanii nurraa bulu ammallee boqotanii jiru. Amboo isaan hoogganaa ture jechaadha. Isaan bakka tokko naa kennanii jechaadha. Achituman tajaajilu immoo dabalata immoo bara 2007 Sawaasoo biraan seenee bara 2009 raawwadhee bahee jechaadha. Achiinis hojii biraa ituma jennu immoo karaa hoolataa aanaa tokko keessa manneen kiristaanaa 56tu jira. Isa akkan hoogganu immoo Abuna Naatnaa'el Nagalchan waggaa 3 wayi iddaan achi ture booda kallattumaan immoo Abuna Gabreel amma dhufanii jiru. Jijjiirraa kara Gincii yookaan dandiitti na ergan jechaadha. Daandiinis fagoo sila ta'e isatti fufuu hin dandeenye kallattumaan magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Saabiroos gaafadhe jechaadha. Achiitiin bakka nama jiru Sulultaa Sillaaseetti na ramadan jechaadha. Amma achiin tajaajilaa jira bulchaa achiiti jechaadha. Kana fakkaata gabaabumatti. Tole galatooma abbaa keenya baay'ee dhugumatti sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Tajaajilli mi'aa tajaajilaatu gara sadarkaa itti aanutti immoo nama ceesisa. Mana sanbataa taataniitu eegaltanii daa'imummaa keessanii deddeebi'aatu turtanii firiin sun immoo guddatee kun jireenya foo'amuu jireenya adda ba'uu monoksummaatti isin fidi. Monoksummaatti immoo gaafa dhuftanii mi'a sumaanuyyuu gaafa jireenya monoksummaa kanatti dhuftanii akkamittiin murtee kana murteessitan. Seenaa ta'e seenaa abboota jireenya kana jiraatanii dhageessaniitu moo kitaaba ta'e dubbistaniitu moo akkamittiin gara kana dhufuu dandeessan. Erga dhuftanii immoo waan monoksummaa kanatti dhuftaniif qofa waan fo'amtaniif waan adda baataniif waan jireenya kana jiraattaniif qofa qormaanni isin muddate jiramuu hin jiru. Mee kana miil taphachiisaa xiqqoo. Tole egaa yaa'u kawaalaa keessa gaafa galamu qormaanni cimaadha. Isa addunyaarra kawaalaa keessatti qormaanni kan cimu akkuma sila kaasuuf yaale kawaalota adda addaa nan deema ture barataa dilbataa ta'ee jechaadha. Abbootii kawaalaa sana keessa jiran isaan arguurraatiin kan ka'e tokko isaa. Lammaffaa immoo kitaabolee qulqulluu adda addaa kitaabuma qulqulluurraa namni addunyaa kana yoo bite lubbuu isaatiif fayyina yoo arganne ta'eeti bu'aa maalii qabaa kan jedhu dhaga'uudhaan irra caalaa abbootii keenya darban laaluudhaan daandii isaan irra deeman deemuun qaba. Keessi kiyya fe'a guddaa qaba ture jechaadha. Achumattuu baadiyyaa irratti dirree qilxuu mana kiristaanaa Madaana Lamii jedhe sana keessattuu fedha guddaan qaba ture. Keessattuu seenaa abbootii gaafa dhageenyu sinkisaara keessatti seenaa abbootii tokko gaafa dhageenyu maallaa godhaan addunyaan kuni bara dargaggummaa kiyya waaqayyootiin mana waaqayyo yoon tajaajile wayyaa kan jedhu jaalalli narra buleete jechaadha. Egaa qormaanni hin dhabamu. Qormaanni immoo jira. Qormaanni hin jiraanne taanaan amantaan keenyaatu hin beekamu jechaadha.
Namni tokko kan beekamu qormaata isa qoramu sanaatiin raajii ergamtootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti hojii ergamtootaa jechaadha. Hawaariyaa Siraa kan jennu boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti mootummaa Waaqayyoo jedhan mootummaa Waaqayyoo bu'aa bahii baay'eetiin deemnee seenuu qabna. Sila jedhuuf qormaata guddaa qaba. Keessattuu naannoon sila sinitti kawaalaa Dabra Zamadoo jedhamu keessatti gadaamiin sun yookaan kawaalaan sun gaalota qaba. Gaala qaba abbootii baay'eetu jira. Wanta gadaamii sana yookaan kawaalaa sana barbaachisu magaalaan tokko jirti. Magaalaa sanarraati deemnee midhaan barbaachisu feenee finna. Gaaf tokko kan inni irraanfanne halkan sa'a 9tti kaanee gidduutti too daandii deemaa jirru daandii gidduutti hattuun nutti dhufee jira. Gaalli akkuma beekamu gaala 10s 5s yoo qabatte tokko qofa qabdee deemta. Duuba namatu ilaala malee tokkuma qofa harkifta wal qabatanii deemu jechaadha. Ani fuulleen deemaa jira. Abbootiin lama immoo duuba deemaa jiru. Fuulleetti nutti dhufan jechaadha. Dhufanii gaafa nu ilaalan uffata uffannee jirra. Keessattuu naannoo sana abbootiif kabaja guddaa qabu. Namoota biraatti fakkaate irra nu taranii jiru. Bartolomeewus jedhamu gadaamii sana abbaan kawaalaa sana dura hundeessan Bartolomeewus jedhamu abbootii baay'eetu jira achitti kan jiran baay'eedha isaan jechaadha. Kanaaf akka eeyyama gooftaa isa darbinee jirra. Egaa qormaanni achi amma kawaalaa sana keessatti nyaataa eegalee jechaadha. Dur ani akkuma biyya kiyyaa bahee kawaalaa gaafan deemu nyaanni nyaatama jedhee hin beeku. Sagalee Waaqayyoo qofa malee nyaanni jira jedhee hin yaadu ture. Garuu gaafan deemu nyaanni jira, daabbeen jira. Keessattuu achitti maabara Sillaasee kan jedhamu jira. Isa faana tokkodha eenyuun isaanii, seerri isaanii jechaadha. Torbeetti si'a 3 si'a 2 maal godhu barbareen jira miti. Barbareen bishaaniin eenyu godhame daabbeetu kennama. Isaan akkuma aannanii dhugde jechaadha. Akkuma aannanii isaan kun amma qormaata tokkodha jechaadha. Qormaata tokkodha. Keessattuu afaaniin wal qabatee yeroo sana afaan Amaariffaas dubbachuuf xiqqoo si dhibuu danda'a gaafa baadiyyaa baatu. Eddachuma gallee afaan kana sirriitti barachuu dandeenye malee isaan wal qabatee qormaanni adda addaa jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee isa hundaa na dabarsee haga ammaatti jira. Qormaanni jira sirriidha jechuu barbaadeen. Dhugumatti guddaa galatooma abbaa keenya. Qormaata hedduutu jira. Jireenya manoksummaa jechuun addunyaa dhiisaniitu mana ofii dhiisaniitu kan mi'aawu sana hundumaa kanoo qe'ee ofii sana dhiisaniitu Waaqayyo naaf wayye jedhanii bahanii. Gaaf kana immoo qormaanni hin gaafatamu. Hedduutu jira. Nus kana beeknetuma itti galle. Gaafuma manaa bahuyyuu beeketuman deeme. Seenaa abboota hedduus dubbiseera. Eeyyama Waaqayyoos gaafadheen dhaqee calliseetuma hin dhaqne jedhan abbaan keenya. Dhugumatti jireenya akkasii jiraachuun filatamuudha. Luka bu'oonnis nuti si filanneerra qorra hin jenne aduu hin jenne halkanis guyyaas si faana taanes waliin jiraannerra jedhanii gooftaa akkuma gaafatan. Innis gatiin keessan samii irraa asii miti akkuma jedheen. Gatiin isaanii mindaa caalu kaffaltii caalu olii akka ta'e beekaniitu bahan jechuudha. Dhugumatti Waaqayyoon sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Kabajamtoota miidiyaa maatii miidiyaa Sootiriyaa hundumti keessaniyyuu ammallee iddoo jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif yaa baay'atu. Qophii utubaa yeroo kiristaanotaatiin waliin turraa. Hanga dhumaatitti nu waliin ta'a. Ammallee seenaa babbareedoo barsiisoo hedduu abbaa keenyarraa dhageenya. Hanga dhumaatitti nu waliin ta'a jechuun hamsa keenyadha. Tole. Gara qabxii keenya ittaanutti yoo dabarree akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya soomawwan torban labsiidhaan soomamu keessaa kan amma soomni keessa jirru kun sooma guddaa fi adda kan ta'e mataansaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii soomee akka soomnu kan itti nu barsiise. Manni kiristaanaa keenyas kanumarraa ka'uudhaan sooma guddaa jettee yookaan immoo abiyyi soom jennee kan nuti soomnu isa keessadha jechuudha kan jirru. Kanumaan wal qabatee yeroo sooma kana soomnutti kiristaanonni yeroo kaan irraa addatti maal hojjechuutu irraa eegama. Maal gochuutu immoo irraa eegama addatti waan hojjechuu qaban ni jiraata. Yoo jiraate immoo maaloodha waan suni waan jedhu kana nuuf kaasa. Tole galatooma egaa soomni kun akkuma beekamu sooma torban keessaa isa tokkodha. Soomni kun bakka saditti kan hiikamu. Soomni abiyyi kan jedhamu kun bakka saditti hiikama.
inni dura zawarada yookaan tsooma hirqaal jedhama. Zawarada yookaan tsooma hirqaalii seenaa sana keessa seenuudhaaf yeroo nu daangessa sila ta'e zawarada jechaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraati bu'ee haadha keenya durboo maaramiirraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu kaasuudhaan isheerraa dhalatee addunyaa kan Addaamiin fakkaatee akkuma Addaam ta'e cubbuudhaan ala zanbala haxiyaat baatee ta'a. Cubbuudhaan ala namoonni wanta hojjetan hunda raawwatee nuuf jecha reebamee fannifamee kan itti barsiise. Kan samiirraa bu'ee barsiisuu isaa sana kan agarsiisudha jechaadha. Inni lammaffaa immoo tsooma 40 kan jennu gooftaan keenya akkuma beekamu bulee 40 fi halkan 40 qofadha kan soome. Nuti garuu bulee 55 soomna jechaadha. Isa akkam akka ta'e booda silan dhufu fuulduratti lammaffaadha jechaadha. Amma isa lammaffaa keessa jirra jechaadha. Inni 40 kun kan jalqabu eessaa yoo jenne Qiddistirraa ka'aa jechaadha. Qiddistirraa ka'ee haga Hoosa'anaatti jechaadha. Hoosa'anaa haga Hoosa'anaatti inni kun isa lammaffaati kutaa lammaffaati jechaadha. Kutaa sadan keessa lammaffaarra jira jechaadha. Inni sadaffaa immoo himaamaata kan jennu bara 5,500 bara dukkanaa, bara rakkinaa, bara qormaataa kan itti yaadan isa sadaffaan isa jechaadha. 55 ta'uunsaa immoo torbee inni guddaa 8tu jira. Inni xiqqaa immoo 7tu jira. Walitti 15 ta'a. 15 fi 40 meeqa ta'a? 55 ta'a jechaadha. Kanaaf kutaa 3 qaba jechaadha. Kutaa lammaffaarra jirra jechaadha. Kanaaf soomni kiristaanotaaf maali? Kiristaanonni akkamitti soomuu qabu? Yeroo biraa fi yeroo soomaa addamoo jiruun isaanii, deemichi isaanii, raawwiin isaanii, hojiin isaanii akkamii kan jedhuuf yeroon soomaa addadha. Yeroon soomaa yerootti gaddinuudha. Yeroo gaddaati. Kanaaf abbootiin keenya amma nuti seera balleessaa jirra bara kana keessa. Maaliif yoo jenne abbootiin keenya amma seera ol kaanii jiru kana dura jechaadha. Seera akkamii ol kaanii yoo jenne sooma keessa ayyaanonni oolan jiru. Fakkeenyaaf amma dheengadda aabboo kabajnee jirra. Aabboon kan kabajame yoo jenne xiqimtee gaafa guyyaa 5 kabajnee jirra jechaadha. Kabajamee jira. Soomni kun gadda akka ta'e agarsiisa. Abbootiin keenya seera hojjetaniyyuu amma garuu maallaqa argachaaf jecha galiiwwan adda addaa argachaaf jecha isa lachuu kabajaa jirra jechaadha. Kan boqatani gaafa Maggaabitii 5ti dheengadda kan kabajneedha jechaadha. Garuu xiqimtee keessa akka kabajamu seerri kaa'amee jira jechaadha. Abboonni onkoloolessatti nu fidanii? Onkoloolessatti fidan jechaadha. Kanaaf ammas madaana lamiinis jira mitiilee fuullee keenya. Innis kabajamee darbee jira. Kabajaa jirra amma jechaadha. Kanaaf yeroo soomaa kiristaanonni yeroo gaddaa sila ta'ee, yeroo itti kadhannu sila ta'ee, yeroo itti sagannu sila ta'ee adda isa taasisa jechaadha. Yeroo biraarra jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon gooftaan keenya Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 41 irratti qormaatatti akka hin galle jabaadhaatii kadhadhaa jedhe miti barattoota isaatiin. Jabaadhaatii kadhadhaa. Yeroo itti jabaattanidha. Qabamuu isaatiin dura jechaadha. Anni akka qabamu hin beeka akka qabamu Yihuudaatiin akka qabamu hin beeka. Garuu qormaatatti hin galinaa jabaadhaa jedheen barattoota isaatiin. Kanaaf kiristaanonni yeroo soomaa kana bakka sirbaan deemanii maal jedhaa Matsaafa Manokosaat irratti maal jedhaa isma tsoom immaala tsaloot tsoomni haadha kadhannaati wa'eetaa laarmumoo callisuudhaafis immoo obboleettidha. Wanaqaa la'aanbe imimmaanis immoo kan burqisiiftudha. Waxanta kulloo garlasannaaye durii kaasee abbootiin keenya kan itti fayyadamanidha. Kanaaf soomni bakka addaa qaba jechaadha. Bakka addaa qaba. Kanaaf sooma keessa kiristaanonni yeroo hundaa qophee ta'anii gochuu kan qaban. Egaa sooma kana keessa torbeen kun isaan kan yaadataman sila ta'ee namni soomu sun ciree yoo nyaate ciree isaa nama rakkateef, uffata isaa nama waan qabneef, nama rakkateef, nama hidhameef Waaqayyoonis kan gaafatu kana sila ta'e irra caalaa sooma keessa gaa waa gaarii hojjechuu waan gaarii kan jedhaman immoo isaan kanadha jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasee gooftaan kan nu gaafatu jira jechaadha. Isa raawwachuu qaba jechaadha namni. Kanaaf soomni kun sooma guddaa kan jechisiise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fakkeenya ta'uudhaaf soomatti soome sila ta'eef soomni kun kiristaanotaaf bakka guddaa qaba jechaadha. Kanaaf kabajanii soomutu isaanirra jira jechaadha. Waaqayyoon fakkaatanii soomutu isaanirra jira jechaadha. Namni kan uumame fakkeenya Waaqayyootiin sila ta'e zagabroo la'addaan bazazayaa waariyaa waamsaal jedhan Abbaa Giyoorgis miti. Macaafa
seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irrattis Waaqayyoon fakkeenya isaatiin uume jedhamti Addaamiin fakkeenya isaatiin uume. Kanaaf fakkeenya Waaqayyootiin sila uumamne yeroo soomaa Waaqayyoo fakkaachuu qabna. Phaawulos akkuma Xiimotewosiin jedhe jechaadha. Ani Waaqayyoon akkam fakkaadhe ati immoo eenyu fakkaadhu jedheen ana fakkaadhu anaan fakkaadhu jedheen. Kanaaf sooma keessa abbootii keenya darban fakkaachuu qabna. Gooftaan isa hojjete sana sooma nu hojjete sana haala sanaatiin isa hojjetame sanaatiin deemuutu nurra jira jechaadha. Kanaaf soomni kun kiristaanotaaf bakka guddaa qaba. Eebba kan itti argannudha. Yeroo biraarra adda kan ta'edha. Kiristaanonni hojiin isaan hojjetan hojii yakkaa hojjetan yeroo biraa toon ta'in yeroo biraas Waaqayyoodhuma fakkaatanii deddeebi'uu qabu. Yeroo soomaa garuu addadha. Maaliif yeroo itti boonyudha, yeroo itti sagannudha, yeroo baay'ifne itti kadhannudha. Amma namni baay'ee ani hojjetaa mootummaati hojii bal'aan qabaa kadhannaadhaaf natti hin mijatu jechuu danda'a. Inni guddaa bakkuma jirrutti hojjetaa mootummaas kan ta'e hojii garaa illee kan jiru yaa abbaa keenya hoo jechuun yerootti mee yerootti jecha yeroon kadhannaa beekamaadha guyyaatti torbadha. Yeroo sanatti yaa abbaa keenya isa yaade sana kadhate yaa abbaa keenya jechuun salphaa miti jechaadha. Kanaaf soomni kiristaanotaaf bakka guddaa qaba jechuu barbaadeen. Dhugumatti guddaa galatoomaa. Egaa sooma keessatti kiristaanonni maal akka gochuu qaban iddoon itti qulqullummaatti hojjetan yeroo kamiyyuu caalaa sooma akka ta'e abbaan keenya nu kaasanii keessattuu wanti dagatamu ittiin jiraanne sooma keessatti nyaata dhiisuun qaama keenya dadhabsiisuu akkuma ta'ee jiru garuu nyaata keenya isa ciree dhiisne isa yeroo hunda nyaanne sana kuusnee nyaachuu osoo hin taane namoota dhukkubsatan namoota nyaata isaanii dhabaniif hiroo akka ta'e abbaan keenya sirriitti keessa gadi bu'anii nu kaasaniiru. Iddoodhuma jirutti immoo namni soomuu akka danda'u sagaduu akka danda'u waaqessuu akka danda'u lapheedhaan irraa fagaachuu akka hin dandeenye dhimmi hojiis dhimmi kamuyyuu sababa ta'uu akka hin dandeenye sirriitti keessa gadi bu'anii nu kaasaniiru. Guddaa galatooma Waaqayyoon sinaa eebbisu abbaa keenya nu jiraadha umurii nu dheeradha jennaani. Ittaanii tole ergama mana kiristaanaa bahuu keessattii fi akkasuma ergama duuka bu'ummaa bahuu keessatti kiristaanota eeguu keessatti gaheen bulchiinsa mana kiristaanaa olaanaadha beekamaadha. Bulchiinsi mana kiristaanaa garuu amma yeroo ammaa kanatti gahee irraa eegamu akka eegamuu fi qixa barbaadamuun bahameera yoo hin bahamne ta'e akkamittiin sirreessuu dandeenya hoo gaheen kan keenya tokkoon keenya hoo maalidha manni kiristaanaa bulchiinsi ishee maal ta'uu qaba kiristaanota amma jiran kana hundayyuu si'a tokkotti ammattee bulchuudhaaf akka barbaadanitti oofuudhaaf maaltu ta'uu qaba waan jedhu kana meenuuf kaasaa abbaa. Gaarii dhagaa tajaajila mana kiristaanaatiin wal qabatee tajaajilli mana kiristaanaa akkamitti deemaa jira haalli ammatti deemaa jiru akkamii maal fakkaachuu qaba maaltu irraa eegamaa kan jedhu mana kiristaanaa irraati keessattuu luboota irraati bulchaa mana kiristaanaa irraati waa baay'eetu eegama jechaadha. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara fooniin lafa kanarra deddeebi'u tajaajilli kun akka itti fufuu fi akka hin dhaabbanneef tajaajilli kun akka itti fufuu fi barattoota filee jira. Maaliif itti fufiinsa sila qabaatuuf amma addunyaan kun darbutti itti fufiinsa qabaachuu sila qabuuf barattoota isaatti imaanaa laatee jira jechaadha. Imaanaan sun amma nurra gahee jira jechaadha. Barattoonni Waaqayyoo hawaariyaan Aaboo kan jedhamutti dabarsanii isaan immoo zamana iqbata imnata ituma jedhu zamana liqaawunti zamana amma nuti irra jirurra gahee jira jechaadha. Kanaaf tajaajilli mana kiristaanaa amma nuti keessa jirru keessattuu abbootiin hayyoonni maal jedhu wanta saditu danqaa nutti fidee jedhanii kaa'anii jiru. Wanta saditu danqaa nutti fide. Inni kun maali yoo jenne inni duraa akkuma beekamu bara baay'eetiif waggoota baay'eetiif cunqursaa Misir jala turre nuti. Biyya Misir jechaadha. Liqaawwantoota ishii keessaati ortodoksonni biyya keenya jiran jechaadha. Itoophiyaa jiran liqaawwantoota hayyoota ishii keessaati abbootii baaftee aangoo phephisinnaa aangoo eebbifammoo akka kennituuf mirgi hin kaa'amneef. Fitaana gasti irratti kaa'amee jira. Misir jalaa dhufuu jira abbootiin jedhanii waa baay'ee cunqursaa baay'ee nurra qaqqabsiisanii jiru jechaadha. Waggaa 1600 ol biyya Misiriitti dhufanii hoogganaa turan jechaadha. Inni kun amma dhiibbaa fidee jira jechaadha. Isaan amma jiru kanaaf dhiibbaa fidee jira. Inni lammaffaa immoo mootonni durii akkuma beekamu mana kiristaanaa fi addunyaa waliin qabanii deemaa turan.
akka fedha isaanitti deemaa turan malee manni kiristaanaa seera mataa ishee qabattee akka deemtu akka itti fufiinsi kun babal'atee deemuuf waa baay'ee nutti uumee jira jechaadha. Bara sana keessa gaa mootonni mana kiristaanaatiif wanta tokko tokko hojjechuu danda'u. Irra caalaa garuu amantaa irratti hundaa'anii waa baay'ee gochaa turan. Inni kun danqaa nutti ta'ee jira jechaadha. Inni sadaffaaf inni dhumaa manni kiristaanaa hayyoota bal'aa qabdi. Hayyoota bal'aatu keessaa bahe. Hayyoonni bal'aa kun iskoolaarshiippii argachuudhaan ta'uu danda'a. Biyya alaa deemanii barachuudhaan ta'uu danda'a. Hega baratanii deebi'anii booda immoo wantoota sirrachuu qabu. Sirreessuun otoo irra jiru mindaan amma xiqqoo guddate mindaan lubootaa malee dur baay'ee xiqqaa sila ta'e achi keessaatii bahuudhaan karam galu ture kala foonii jechaadha. Mana hojjetaa mootummaa achi galuutiin hojii hojjechaa turan. Kun danqaa ta'ee jira jechaadha mana kiristaanaatiif jechaadha. Kanaaf kuni aangoo lubbuu irratti aangoo nuu kenname sila ta'e Phexrosin lafarratti kan hiite samiirratti kan hidhame haa ta'u. Lafarratti kan hiikte samiirratti kan hiikame haa ta'u. Lafarratti kan hiite samiirratti kan hidhame haa ta'u. Sila jedhu manni kiristaanaa hojjechuu kan qabduun hojjenne. Danqaan sun baay'ee nu qabee jira jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa amma keessa jirtu haala kamiitiin deemaa jirti? Haala kamiitiin yoo jenne haalli amma ishiin keessa jirtu egaa akkuma beekamu nuti amma paatriyaarikii meeqaffaarra jirra? Ja'affaarra jirra miti. Ja'anuu akkamitti akka ga'an egaa seenaan yaa'u uummanni marree sila beeku manni kiristaanaa egaa danqaa baay'ee keessa darbitee jirti. Haa ta'u malee amma tokko immoo hojjechaa jirti. Keessattuu amma naannoo Shaggar baay'ee hojjechaa jiru. Eebbifamoo abbaan keenya Abuna Saabiroos wangeela babal'isuutiin uummanni barachuu akka qaban dursa isaan kan kaayyoo godhanii keewwatan wangeela barumsaa irratti. Namni yoo barate yoo lallabame yoo wangeela barate gaabbii galuu danda'a. Yoo wangeela barate kennuu danda'a. Yoo wangeela barate wanta gaafatame sana gochuu danda'a. Kanaaf isarratti hojjetamaa jira jechaadha. Inni kun itti fufiinsa yoo qabaate fuulduratti waa baay'eetu dhufa jedhee yaada. Kanuma fakkaata.